urjii ol ka'e urjii waan ana dhiiftee deemi si wajjin rakkannaan baay'ee isaa tokkoof jechi Asaan kee guyyaa tokko boqonnaa naaf kenneen beeku yoomuu nama guddaa taataati garuu boonsa guddinaa fi gaarummaa qaboodhaa dhiisne nuti ammeenyaan beekamne waan ta'eef ammeenyuu keenya itti fufuu iyyuu namni boonsa obboleessa isaa jooree halkaniif guyyaa jireenya isaa gara fuulduraa milkeeffachuu jedhee jooruu irratti hammeenya akkasii gochuu hin qabu. walitti dhuftanii wajjin nyaachuun keessan wajjin dhuguun keessan hin oolu gaaf tokko waaqa waamina araaran jaalalaan gammachuudhaan fiddu. Michicha kadhattanii himata kana akka dhiisu gochuu qofaadha. Yoo inni tole jedhe ammaaf kutaa seera barattootaatti hin dabarsine waan ta'eef iyyuu hafuu danda'a. wali wajjin taane jaalalli fiinine firisatu nargini debine facane Taka kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne Doctor maalinne me fayyani si maal sin fakkata wanti hoyyaa sin fakkata doctor waan jirratti ma tole amma rakkoon urjiirra ga'e kuni namoota yeroo baay'ee saayikilii oofan irratti yookaan motor saayikilii oofan irratti rakkoon akkanaaf ni mudata. Rakkooleen yeroo mudatanitti kabattalatti ajjeesu jiraachuu danda'a. Kan immoo turuu danda'u. Sa'aan 24-48 keessatti kan immoo yeroo dheeraadhaaf hirra turu jiraachuu danda'a yookaan miidhaa yeroo dheeraatti fidu jiraachuu danda'a. Amma battala kufan sanitti namoonni motor saayikilii oofan rakkoolee garaagaraatti isaantu mudata. Kan mataa kaasee hanga miila ga'uutti jechuudha. Rakkoon ishiirra gahee rakkoo karaa mataa ta'uu danda'a. Amma kan jennee fudhanne jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo kuftu sanitti battala kuftu sanitti sammuun keenya buqqee mataa keessaa asii fi achi socho'a. Maalidhaa? Deceleration acceleration force kan jedhamu jira. Battala kufnutti deceleration fi acceleration force sun waan jiruuf sun concussion kan jedhamutti nu fidaa jechuudha. Yookaan immoo sammuun keenya miidhaa concussion jedhamutu irra. Battala kufe sanitti namni tokko of wallaalaa kabiraa mooyyuu waan san dura ta'e ni irraanfataa jechuudha. Kuni maali sa'aatii 24 haga sa'aatii 48 keessatti namni sun of baruu danda'a. Garuu tarii tokko tokko concussion kun yeroo dheeraadhaaf mallattooleen mul'atanii jiru. Namni sun yoo of bareesse jechuudha.
kuni maal jedhama post concussion syndrome kan jedhamu ni jira. Post concussion syndrome fakkeenyaaf ka akka mataa dhukkubbii ka akka dachee marumii kan akka sodaa rakkoo hirriiba irratti ga'u kan biraan mooyyuu sammuun keenya cituu danda'a. Sammuun keenya yeroo citutti maaltu mul'ata? Dhiiguun jiraachuu danda'a. Nervoonni tokko tokko hubamuu danda'u sammuu keenya keessatti. Doktor, an faayinaanshaali wanni godhe yoo jiraatu eessallee dhattee yaalamtee akka urjiin bakka duriitti naa deebitu barbaada. Please doktor, wanni mata hunda natti hima. Wanni an godhe yoo jiraate. Adaraa keessan doktor na gargaaraa. An urjiin bakka duriitti akkasiin deebitu fayyaa isii akka argattu barbaada doktor. Kanuma qofa na gargaaraa please doktor. Ati wanti gootu hin jiru. Nutis maali wanti baay'een kan eegamu nurraayi. Ati garuu tasgabbaa'uu qabda. Nuti waan jiruun isin gargaarraa. Ammaaf do'aan ishiidhaaf bittullee baay'ee hin jiru. Garuu yoo jiraates homaa rakkoo hin jiru siif himna. Nutis hamma humna keenya waan dalagamuu qabu, waan isin gargaaruu qabu isin gargaarraa. Ka urjiin amma saa 24 haga 48 keessatti of baruullee dandeessi jenneetti yaanna. Suni harka rabbiitti jira waan ta'eef homaa godhuu hin dandeenyu. Kanaafuu ati immooyyuu hin jeeqamini. Inni guddaan harka rabbiitti jira jechuudha. Tole doktor, yoo waan dandeessaniin akka na hordoftaniin barbaada. Adaraa keessan waan humna keessanii olii doon taane akka dandeettanii na hordofaa. Wanni biraa kan godhu jiraate immoo yeroo kamiyyuu sa'a kamiyyuu natti maatii. Urjiin akka ofii duriitti deebi'uun barbaada. Yaa ta'u homaa rakkoon hin jiru. Nutis kuni dalagaa keenya waan ta'eef wanna jiru hundumaanuu si gargaarraa, isiis ni gargaarraa. Homaa miti. Dhufuu keetiif galatoon. Nama jaalatanii itti haaru malee hin jibbani. Miti? Maal beektu reeti kana? Dhimmicha akkam goote mee natti? Dhimma maali? Tilmaamuu dandeessa. Na yaaddeettaa jechuudha. Tilmaamni keellee gaarii ture. Garuu dhimma sana akkam goote? Dhimma maaliiti? Waa'ee maalii haasa'artaa na galaan jiru? Boonsaa. Namni si duukaasoo obsa guddaa qabaachuu qaba garuu. Dhimma qabuu akkam gooteen siin jechaa jira. Ganama galgala waa'ee dhuma qabuuti. An dhimma qabu maal akkan godhu barbaadde? Seerri qabateera. Kanaaf dhimmicha seerraa xumuru. Anaan ganama galgala nan dhiphisin. Kanaaf jettiiti qo'annaa koorraan na waamte. Sa'a qo'annaa keessa jalaa gubuu kootiif ifama guddaa. Garuu kan kee sa'aatii tokkotu gubate. Kan saa waggaa tokko gubachuu deema. Yaadi malee maal taateeti? Dhimma isaati kaa gubatu. Balleessaa hojjeteef adabamuuf jira. Adabbii isaa kana immoo seerri iyyuu na deeggara akka adabamu. Kuni amala isaa jijjiirratee ba'a malee wanti biraan jiru. Yakka eenyu akka dalage atis beektaa anis beeka. Nirraanfatiin. Maal atu waan irra isaa amantaa mi? Anamman akkas jedheera. Afaan koo keessaa kun beeraa boonsa. Amma sadhiisiti. Murtoo kee dhumaanatti mi'aan deema. Na dhageessaa iftu. Balleessaa hojjeteef adabamuu qaba. Kana immoo ana qofa miti seerri iyyuu na deeggara. Kanaaf murtoon koo dhumaa isa kana. Namni kamiyyuu balleessaa hojjetee balleessaa isaatiif adabamuu qaba. Kanaaf eenyuma qaboo keessa ta'e abbaa fedhe maan ta'an adabbii isaa fudhachuu qaba. Kana murtoon kun.
Maaltaa yoo birmadummaa laatteeffate meenatti maal si godheen dhimma qabdu ana waliin xumuri. Isa waliin dhimma tokko iyyuu hin qabu. Si waliin garuu dhimma baay'ee hin qabu. Erga akkas ta'e dhimmi kee maal? Maal narraa barbaadde meenarraa natti himu? Osoon si jaaladhu anaan na dhiiftee deemtee si jaalatte. Kanaaf immoo keessi koo baay'ee madaadha. Anaaf qabuun hariiroo gaarii qabna malee isa jettu kana keessa waan tokko iyyuu hin seenne nuti. Mee dhiismi. Maalumaaf ani kanan sirraa barbaadu iftu. Jaalala isa durii akka wal jaalannu hin barbaadu. Sirraa jaalala qofa hin barbaadu waan biraan barbaadu. Jaalala irraa barbaadda? Hiikkaamtu jaalalaa beektaa miti natti. Akkamitti jaalali doorsisaaf lolaan taa'ame natti himee boonsa. Maqamtu isaayyuu jaalalamti? Maarree kan kana duraa lola yoo ta'e dhiisneetu kana booda jaalala eegaluu dandeenya. Akkas taanaan dhimma qabu wajjin qabduun xumurta jechuudha. Wanta sirraa barbaadu naa guuttee taanaan isa waliin wanti wal lolchiisu tokko iyyuu hin jiru. Dhimma itti nurraa barbaaddu maal? Yeroo kee akka naaf kennitu nan barbaada. Akka ati na waliin bashannantu nan barbaada. Kana kaayyoon kun. Maal rakkoo qabadhes duukaan bashannanna. Yeroo siin kenna. Atumti qaboo dhiisi malee yeroo sii kennu natti hin cimnaan. Sana taanaa walii galla. Amma reefu gara sarara gaariitti dhufaarta. Tole hadee galatoon. Abdii uumaa gochuu danda'a. Maal gochuun danda'ama jettati? Carraasitti inni godhama. Maal abdaan umallee bilbila naa kaasa. Aanti maal maasaati qofaasota? Ani kan naan galle kanarra akkas na godhee bilbilaan koon kaasne gurbaan kun bor gaafa fuudhu immoo tasumayyuu sin beeku naan jechuufi. Aanti akkasin jedhamu. Gaafis powerful. Powerful? Powerful maaliiti kun? Maatii irra haadharraa firarraa argee baase kun salphinaaf kufaatii malee maal isaati powerfulidha. Hinuman bilbila narraan kas kun isa daffaa ilaal kun waamaa jira. Deebisiitii yaaliif hin kaasa tarii hojiirra ta'e ta'uu danda'a. Hin dhoksiniif, hin looginiif, isan deggariin an deggersa kee hin barbaadu anaanis nan deggariin. Maalan godhe? Maal jedheen deeggare? Atis nama hubadhu malee. Utuu beekte anatti tuun ta'in itti dheekkamtee gorsattee deebisachuun kan sirra ture obboleessa keeti. Deebisuu jechuun maal jechuudha ante? Nama ol jaalatee addaan baasuu jechuudha. Akkamitti odaa yaadda akkas naan jetta garuu? Argita miti? Hunoo waamee cufe. Ati hojiirra jiraata inni garuu talaa wajjin waan jiruuf kan inni bilbila koon kaasne. Se hojiin jira yoona. Kanaaf bilbila koon kaasu. Hin dhiisu immoo deebisee immoo bilbilaa fi hin dhiisu. Akka inni kun kaasne dhiisu ni taane.
keessi gaddisiise moo baanni? Afachuu. Jalqabumaa ana waliin qoosaa akkasii keessa galuun qabdu turte. Ana garuu kan nariifu maaluma gooteef kan ishiin akkasitti sii falmitu. Siin beekuun duraa naan beektiin jalqaba. Dura si baruun ishee maal fayyada? Kanaaf kanatti intala nan jaaladhu sossobdeen harkaa baafatte. Inni akka itti yaadde. Anaan barbarumsa kanarraa na kutuu dandeessa malee ishee irraa adda baasuu nan dandeessu. Eeyyeeni dhuguma nan jaaladha. Ishiin guyyaa baay'ee waa tokko hariiroon nu gidduun jiru ettee kakachaa turte. Ati garuu akka jaalattu ifa gootee natti maarta. Sila akka isheen ifaaf ifatti sittintu barbaadde ati. Jaalalli bari bakkeettaa haasaadhaan miti hojiidhaan agarsiifama. Akkasiimi. Turi. Hojiidhaanis sittan agarsiisa. Kunoo na tuffateera. Tuffiin kana caalee maaltu jira narratti cufe? Akka turiitti yaadu hojiirra jira ta'a. Akka hojii qabu beektanii taa'ate. Hojiinsaa isheen mana koo jeexxeef nagaa koo diidde kunuunsuudhaan ala hojii maalii qaba kunoo na tuffatee bilbila narratti cufe. Simboo ammas deebiseen bilbila har'a kaasuu baannaan achuman naqa hinuman naqa. Aanti atis dubbiin guddisiin maaliif salphistee laaltu? Simboo kanan dhabaa jiru ilma kootiin tokkicha koo kara deemtuun eenyummaan see eessaa dhuftee siin beekamne na duraa fudhachaa jirti. Tokkicha koo ilma koo dhabaa jira ala koo narraa citeen. Bilbilan kaasne jechuun dhabdeessa jechuu miti. Maaliif hin hubattu? Aanti maaloo akkas gootee of hin dhuphisiin. Hubadhee obseen dadhabe as nagee. Dhaloo fi dhabuu caalaa amma wanti nama nuffisiisu jira. Gaafa deessa sii gala har'a sii hin galu. Si hubachuu dhabeetiin jaalaluma abdiidhaaf qabatu akkasii godhu garuu tasgabbaa'i. Akkana taanaan dhabdaa bariisas dhabuuf deemaa jirtu. Jiraattuu dhabee maal? Ijaajjiitti jiraa koo ilma koo bareedaa koo kana fakkaattu gadhee kana deemtuun harkaa fudhatte. Isin akkasiin godhe. Jiraatti ilmoo ofii dhabuu jaalaa kan nama madeessu hin jiru siif hin galu. Doona bira dhaabbattee naan mormitu boleessa keetu gorsitee deebifattee siif fayyaduu lamman keenya dhabdu. Hijjennoo mataa kootii fudhachuudhaaf murteesseera. Sana booda siifan dhiisaa. Inni dhimma keeti 50 murteessuu dandeessa. Baratti lubbuun barataa akka salphaatti guyyaa guyyaatti du'aa jiru kana keessa waggaa tokkoof mana barnootaa irraati ari'amuun waan tokko yoo miti anaaf. Barataa rakkinaan akka keetti barataa jiru kana hin miidhuu? Lakki hin miidhu. Waaw, konfidensiin kee natti toleera. Ana kan na dhibu maaf akkas fakkeessita garuu? Maaf fakkeessuu yaalta? Anumaayyuu fakkeessini. Barati kan waan injifatte sitti fakkaate iyyuu sobaanidha. Malee anaaf ati waan ittiin garaagar taane baay'ee sin qabu. So waan injifatteetti? Maalumaafuu ani injifadheera. Keessattuu immoo dubbiin ammaa kun anaaf furmaata naaf fidee dhufa. Baraan kanan dhaabadhee si taasisaa jiruu fi yaadaan waliif gallaa jedheen haasaadhaan mari'anne jedheen malee karaatti deemsisana deemuu wallaalee miti. Maaf yaal ture? Yaalika? Ani barumsaaf hin dhufe. Anoo maaliif an ba'e? Maal sitti fakkaata hoggaana laata? Isa kunoo dubbachaa jirtas iyyuu maaliif akka baate? Hello. Hello. Maali abdii koo maaliif bilbila naan kaastu? Harame deebisee si bilbila. Hojiirra jira amma. Maaliif bilbila narratti cufta? Ana haadha kee irratti bilbila cufuun sirriidha abdii. Hojiirra jira harame deebisee si bilbilaa jedha narraa ture. Maali maal taate ilmoo koo? Omaan taane anumaan taane deebisee si bilbila jedhee bar balaa tokko na mudateeti harme amma. Maal na duraa taate maaltu ta'e? Anaa miti. Eenyuu dharee maaliif natti himtu? Okay, urjiidha. Urjii? Urjiidha? Maaltu si dhibbisee ree?
Kanaaf jettee bilbila haadha kee irratti cuftaare. Maaltu wajjin si dhibbisiree? Ergiiseen qe'ee koo dhuftee miti kan qe'een koo nagaa dhabee jee qabe. Qe'ee koo qe'ee gaddaa kan goote urjii miti. Dhiiseen dhuftu. Hin jedhamu akkas armu. Akkas hin jedhamu nan jedha gaa maal fidda ammas dabalee hin jedha chumatti gatii naaf kottu ilmoo koo. Maal? Abdii? Isimmoo? Maalumaafuu yaaddeen ishii wajjin walii galleerra waan hundaa haasofnee xumurre. Anis dubbii kee akka dhiisu isheenis immoo wanta ani barbaadu akka naa guuttu. Maal sitti himnee hin dhageenye naan jettaa? Ani waa'ee kee akka dhiisu isheen immoo na waliin akka ciistu. Maal? Kun tasuma ta'uu hin danda'u. Gaafa ta'e haasa'uu wayyuu maalumaafuu yaaddeen balleessaa keetti isheen adabbii fudhachaa jirti. Kanarra immoo gaafa raawwate argita. Kanaaf baay'eedhuma yaaddeen jedhi oolmaa gaarii. Eessa jirta? Maali nagaamti moo? Nagaa kooti ana eessa jirta amma? Yaani naannoo doormiin jira maaltu uumame? Kottu amma si barbaadan kottu. Eessa jirtaati? Karaa kaafee deeman irratti si eegaara. Tole rakkoon qabu nan dhufa. Urjiitu dhukkubsatee jira. Ana haadha isaa irratti bilbila cufa kaa. Maaloo maal taateen maaltu mudate? Wanti barbaade yoo ishee mudate hoore hilliba jettu ka gaafa sana anis ilmi koos hin boqonnaa dhufee naan galu. Hin jedhamu maaloo wante. Si maaltu hin jedhamu utuu balaa si irra ga'e kana anaaf addarra naa baate anaafis tokkicha koo ilma kootiifis boqonnaadha. Ante nama dhibamee hospitaala jiruun akkas jedhama garuu. Dhugaan jedhamu. Nama? Isheetu namaa? Isa immoo geessaati yaalchifadhaa ka haqee wajjin fuudhii biyya alaatti geessitanii maaliif hin yaalchifattarree? Ante hatamma oduma yaaduma abdiyyuu nubati wantuma kana hunda deemuu qabda kana hunda jechuu qabda. Kanuma mee kan dhumaa naafa godhu ka intallumti kun kanumaa ilma koorraa adda naafa baasu ka. Simboo. Kanumaan isa dhumaa ta'e ilma koo bilisa naafa baasu rabbi. Karaa namarra deemaartu kun garuu abdiidhaan hanga dhumaatti adda si kutuun oolaan ta'e. Baay'een gaddi akkasitti yaada jedhee yaadeen beeku. Gadditee fi dhaqii duddatti baadhu mana yaalaarra naannessiif ka. Ani ilmoon dhabee siifeessaa sii gala. Ati hin gadditee fi ani jaajjiittan du'e.